يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمر كفون المان الرموه ديك سنو مروني كافي كرات كوفي في النجافتن وروتا فيسبوك أول قبته فيديو هجدا جرا تكوان إنترنت دبارة جلاتيف إديتي قدرة تكو ركنا نتتاي سني أوبسان نيجدا سنجرا مروني تيك توكي أكمتي إيميل باسورد جيرنا في أكمتي تيك توكي kaduraan qabnu jawaala biraarratti barannaa kajjatan waluma qabeessiin deebisana faana tura. Kallattumaa warroonni haaraa banachuu barbaadan tiktookii fakkeenyaaf tiktookii kana guutuutti dileet yookaan godhu tiktookii haaraa banachuu yookaan kaduraan fayyadamaa ture san yeroo banachuu barbaadu fakkeenyaaf bakka kana argaa jirtan usee bakka iimeelii fi lakkoofsa gaafatecha fakkeenyaaf asirra cuqaastanii asirratti waggaa cuqaastan tiktookii duraan qabdan san bara dhalootaatti fi guyyaa fi baatii fi bara guyyaa adda baafachuu qabdanii asirratti itti guuttanii jechaadha. Erga guuttaniin booda erga bara san guuttaniin booda wanni gootan next gootan kallattumaan bilbila keessan bilbila lakkoofsa bilbilaatii fi iimeela sin gaafate jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa ergatti naqxeen booda koodii sii dhufa koodii sanitti naqxa. Ergasii iimeelii irratti yeroo cuqaastu iimeelii sii dhufa iimeelii darba iimeelii keessatti galta osoo tokko irraan dogongorin koodii sii dhufu jira koodii sun iimeelii sun itti fayyadamuu qabda. Iimeelii sun bilbila kee irra dalaguutti hin jiran gonkumaa deebifachuu hin dandeessu. Kana dhibbatti beekadha. Waggaa iimeelii itti naqxe koodii sii dhufa koodii san itti galchitanii kallattumaan sinii banamaa jechaadha. Akkasitti badhaadha. Warra yookaan immoo feesbuuka yoo banattanii jiraatanii feesbuuka googel tiwiiter karaa garaagaraa yoo banattanii jiraatanii kallattumaa irra cuqaastanii fakkeenyaaf irra dheessin agarsiisa. Akkanatti naafaa feesbuuk yaanin banadhe kan feesbuuk kiyyataa qabu sanii irra cuqaasatiin akkasitti dhaadhaa daayireektuma naa banamanii rakkoo tokko malee. Kunoo akkanatti naa banama. Ka feesbuukaa yoo feesbuukaa banattanii jiraatanii yoo iimeelii fi paaswoordii qofatti naqxanii banachuu barbaadanii karaa isin agarsiisaniin akkasitti itti fayyadamtanii siin jedha. Warroonni iimeelii yookaan iimeelii fi paaswoordii jijjiirannaa osoo tiktookii isaanitti xaragne yoo jettan akka gama kiyyaatiin akka ani beekutti hin danda'amu. Dirqama iimeelii kanaan duraa san tiktookii san jijjiiruun dirqama ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf bakka itti jijjiiratan kana bakka mangee akkaawuntii kanarratti hoggaa seentan iimeela duraa fi lakkoofsa bilbila duraan qabdan san asirra sinii ka'a. Maal godhuu qabdanii jala kana dileet akkaawuntii fayyadu. Akkaawuntii san guutumatti xaraguu qabdan. Akkaawuntii san guutuu yeroo xaragdan tiktookiin maqaa saniin jiru baduun isaa dirqama ta'a jechaadha. Akka kiyyatti yoo namni na caalaa beekuun dhabamuuf gaa'ii jala deemtanii hordofachuu dandeessanii jechaadha. Ergasii maal gootaniin bakka kana cuqaastaniitti next jettanii iimeelaa fi paaswoordii barbaaddan itti naqattanii sajjalatanii kaahuu qabdanii jechaadha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha. Warroonni gama kana na gaafattan haga kana fakkaata. Akkasumas warroonni komentiin jala mul'achuu didee warreettan bakka tan argaa jirtan bakka puushetti tanarratti cuqaaftanii jechaadha. Bakka tana hoggaa cuqaaftan as dhuftan bakki kun bakki komentii jedhu kun yoo cufaa jiraate komentii bakka laayikiis akkasumas bakka filoowuriis namni yeroo filoowus ni godhu filoowus irraa yeroo bahuu dhabu kana bahuun sinirratti dirqama waan kana akkasitti banaa godhuun sinirratti dirqamaa jechaadha. Amma asumaan immoo bakkuma amma mangee akkaawuntii kana jalatti yeroo iimeelaa fi paaswoordiitti galfatanii jiraattan kunoo bakka kanarra cuqaaftanii waan isin gadhiistan fakkeenyaaf biizinasa dalaguu barbaaddan moo teekinooloojii barsiistan moo waa'ee garaagaraa isin gaafata jechaadha. Next kanarra cuqaastanii eskarii filannoo isin dhufa artistii waa'ee garaagaraa koomeediyaa maal maarree intarmentii waan garaagaraa isin dhufa fakkeenyaaf annumee mizuun wadhee uummata akkuma filadhaa mee kanum sooftiweerum kana filadhee next jedhee jechaadha. Next jedhaa kun akkanatti profaayilii keessan gubbaa isinii baasa. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Galatoomaa isinii dhiyeessillee dhiifama.